Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun jirtu hordoftoonni chaanaalii Abbaa Muslim. Har'a barnoota haalaan barbaachisaa ta'e tokkoon isiniif qabadee dhufe sanis maaliif naan jettan akkamitti viidiyoo TikTok kaloogoon qonnee gabbuufachuu dandeenya waan jedhamu kan irraa isin garsiisuu barbaada. Viidiyoo firii ta'e gabbuufannee karaa YouTube keenya ol baafannee YouTube keenya irraa maallaqa hojjechuu dandeenya waan jedhamu kan irraa isin garsiisuu barbaada. Viidiyoo TikTok ni beektan isin hundinuu loogoodha qaba viidiyoon TikTok jee achi gubbaa sii ta'a. YouTube illee ni beekaa jechuudha gizeetti ol baafte viidiyoon akka viidiyoo TikTok ta'e ni beekaa jechuudha. YouTube irratti illee akkasitti gizee gabbuufattanii ol baafattan akka waan viidiyoon keessan ta'etti loogoo TikTok sanii isin qabu jechuudha viidiyoon isin gabbuufattan. Har'a waan kanatti irraa isin garsiisuu barbaada. Obboleeyyan chaanala keenyaaf haaree taatan subscribe tun gurraachumta jirti taanaan subscribe godhaa. Mallattoo olii irra kaadaan isin hinjaa barnoonni keenya nama hunda dura akka isin dhaqqabuuf laayikiin tu yeroo gabaabaadhee isin fudhatti laayikii tuqaa waan isin dhibee koomantii irra nuuf barreessaa hanga dhuma barnoota keenyaatti naa waliin tura. Barnoota TikTok isin keessa ni galtan ni agartan laalama loogoo TikTok qaba jechuun viidiyoon kun loogoo TikTok qaba ni agartan isin hundinuu loogoo TikTok kana osoo hin qabne viidiyoo kana gabbuufneetiin waliin isin garsa. Kunooti bakkuma share jettu tanarra ni tuqattan bakka share jettu tanarra gizee tuqattan booda bakka xiyyaa qabdu sana agartanii jirtan jeetii yaada linkii koopii ni godhattanii jechuudha. Linkii viidiyoo kana koopii ni godhattanii jechuudha. Anammaa godhadhu koopii godheetiin jira as keessaa ni baatan Google Chrome keessa seentanii jechuudha. Moobaayil kamuu ni qabdi Google Chrome ni galtanii jechuudha. Kunooti asirratti sa'a naapa gootanii tiik gootanii jechuudha. Gizee kana gootan booda sarchi gootanii jechuudha. Kunooti weebsaayituma durarra isinii dhufte kanarratti tuqattanii jechuudha. TikTok viidiyoo daawuloot ta'etu kanarratti tuqattan. Kunooti isinii fidee jira jechuudha. Amma waan reefuun tana koppii godhattan jechuudha. Linkii viidiyoo sanii as qabdanii kanatti teessanii jechuudha bakka tana dura. Kunooti bakka tanarratti qaqqabdanii turtanii jechuudha. Gizee peesti gootan jechuudha. Eegas booda daawuloodiin tun jaluma jirti. Daawuloodii tanarratti naaf tuqattanii jechuudha. Kunooti kuni amma daawuloodiif viidiyoo nuuf fidee jira. Loogoo sana go'aanni irraa kunii agartan. Kan jalaa kun viidiyoo bareedaa godhatanii buufachuudhaaf kun ammoo dilasii miti. Kan jalaa kanarratti tuqattanii jechuudha. Viidiyoo suuraan isaa bareedduu ta'e buufachuudhaaf. Beeysa sakandii afurii tokko isiniif fidaa ni obsitan. Eksi irraa gootanii jechuudha gizee beeksisni dhume booda. Kunooti akkuma isinuu agartan viidiyoon keenya daawulood ta'uu eegalee jira jechuudha. Kunooti daawulood ta'ee jira jechuudha viidiyoon. Kanaan isin hinjaa obboleeyyan kiyyaa karaa tokko bichaadhaan koopiraayitiin irratti ta'uu danda'a jechuudha. Karaan tokkochaan isiniif himu yoo viidiyoo kana namni si duratti akka ammaan isin garsiisa kanatti gabbuufatee yuutuubii isaatti irratti ol baasee isin dura jiraate bichaadha koopiraayitii ta'uu danda'a jechuudha. Waan namtichi kun viidiyoo kana kasaa godhatee jiruuf jecha. Yoo ammoo namni tokkollee nama dura gabbuufatee yuutuubii irratti ol hin baafatin viidiyoon keessanii jechuudha. Akkanatti karaa gabaabaadhaan TikTok irraa viidiyoo gabbuufatanii YouTube fi Facebook keessan irratti gadhiisuu dandeessanii akkanatti maallaqa irraa argachuu dandeessan. Warri chaanala keenyaaf haaree taatan subscribe godhaa hanga barnoota biraatii walitti deebinutti nagaan naaf tura.